Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Hadda guyyaan jimaata gurraandhala 16 bara 2018 babaaroo akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Fincila guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruun dhabamni sirna isee dhiyaatu kan hubatte murni TPLF uummata Oromoo irratti qiyyaafatuun tarkaanfii faashistummaa fudhachuu itti fufuun Oromiyaa bakkoota hedduutti guyyoota muraasa dabran qofa lubbuu lammiilee Oromoo hedduu galaafateera. Addi bilisummaa Oromoo gochaa hamminaa kana balaaleffachuun ajjechaa jumlaa lammiilee Oromoo irratti jabeessuun wayyaanee sochii xumura sirnichaa jabeessa malee hin dhaabbatu mata duree jedhuun ibsa baasee jira. Oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Warraaqsa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti guyyoota darbaniif gabaa lagachuu fi geejjiba dhaabuun geggeeffamaa ture gara fincilaattis tarkaanfachuun bakkoota hedduutti uummanni fi qeerroon hiriira bahuun dhaadannoolee wayyaanee balaaleffatanii fi adda bilisummaa Oromoo faarsan dhageessisaa ooluu gabaasaaleen nu dhaqqaban ifa godhu. Warraaqsa fincila xumura gabrummaa lagannaa gabaa fi mormiidhaan guyyaa sadaffaafis itti fufuun geggeeffamee sirna wayyaanee raasaa jiru kanarratti gabaasaalee bakkoota adda addaatiin nu dhaqqaban qindeessinee ibsa adda bilisummaa Oromoo booda isinii dhiyeessina. Haala diddaa gabaa fi lagannaa geejjibaa akkasumas hiriira mormii Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan waahilli keenya jaalfatan saa'ilu bakkoota garaagaraatii gaafa guyyaa gurraandhala 14 bara 2018 dargaggoota haasofsiiseera. Xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jedha. Oduudhaaf Jaalli Bangadaa. irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ammas jabaatee itti fufuun gabaafame. Godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa hunda keessatti warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa ummata bal'aa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoon gaggeeffamu daran finiinaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo oduu nuun ga'aniin ifa godhaniiru. Diddaa amma bifa haaraan belbeluun sirna abbaa irree wayyaanee hundeerraasaa jiru kanaanis guutummaa Oromiyaa keessatti lagannaan gabaa jabaatee itti fufuun daandileen konkolaataa bakkoota hedduutti cufamuun tajaajilli geejjibaa guutummaatti akka dhaabbates gabaafameera. Fincila xumura gabrummaa deemaa jiru kanarratti gabaa lagachuu fi tajaajila geejjibaa dhaabuun alattis hiriironni gurguddoon bahamuun sagalee mormii jabaa sirnicha irratti dhageessifamaa jiruun dhaadannooleen sirna wayyaanee balaaleeffatanii fi adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo faarsan dhageessifamaa jiru. Gurraandhala 14 bara 2018 guutummaa Oromiyaatti gabaa lagachuu fi tajaajilli geejjibaa
dhaabsisuun kan itti fufee oole yoo ta'u fincila xumura gabrummaa guyyootaaf walitti aansee deemaa jiru kanarratti sirni abbaa irree wayyaanee humnoota waraanaa fi tikaa bobbaasuun lammiilee Oromoo nagaa karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafatan irratti dhukaasa banuun hedduu ajjeesuu fi madeessuun ibsameera. Guyyuma kana godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti onoota fi magaalota godina Jimmaa adda addaatti baa Oromiyaa onoota adda addaatti godina Baalee ona Madda Walaabuu fi magaalaa Roobeetti godina Arsii bakkoota hedduutti dhiha Oromiyaa naannolee akka ona Beegiitti Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi onoota akka Sayyoo Anfilloo Dulli Ashii Garjeedaa Gabaaroobii Jimmaa Horroo Qaaqee akkasumas magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo magaalaa Finfinnee adda addaa keessatti warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa kan gabaa lagannaa jabaa fi tajaajila geejjibaa dhaabuu of keessatti hammate gaggeeffamaa jiraachuu gabaasaaleen Oromiyaa bakkoota adda addaati sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqaban ifa godhu. Qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa gurraandhala 14 bara 2018 baaseen diddaan uummata Oromoo bifa haaraan eegalee finiinaa jiru lagannaa gabaarraa gara fincila xumura gabrummaa walirraa hin cinneetti akka ceesifamu waamicha dhiyeesseera. Dhaggeeffattoota keenya cuunfaa gabaasaalee nu dhaqqabanii gara boodaa oduun booda isinii dhiyeessina. Oduu xumuraatiin dhiha Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti farreen diinaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun uummata afanfajjeessuuf wayyaaneen bobbaaste saaxilaman. Odeessi nu dhaqqabee akka ifa godhutti mootummaan wayyaanii warraaqsa xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruun akkaan dhiphachuurraa lukeelee fi basaasota isaa bobbaasuun maqaa miseensota adda bilisummaa Oromootiin afanfajjii uumaa uummata hiraarsaa fi qabeenya saamaa jiraachuun saaxilameera. Haaluma kanaan gartuun ilmaan bicuu TPLF godina Horroo Guduruu Wallaggaatti loltoota sirna isaaf amanamoo ta'an honoota adda addaa keessa bobbaasuudhaan maqaa nuyi waraana adda bilisummaa Oromooti jedhuun hawaasa qonnaan bulaa afanfajjeessaa jiraachuun saaxilameera. Humnoonni murna faashistii kunneen qonnaan bultoota Oromoo doorsisaa reebaa fi qabeenya irraa saamaa akka jiran kan ibsan maddeen sirnichi shira raawwatu kanaan deeggarsa uummanni irreef gaachana isaa waraana bilisummaa Oromoof taasisaa jiru hanqisuu fi itti yakkuuf ta'uun hubatameera. Kun kanaan otoo jiru godinuma kana ona jaardagaa jaarteetti mootummaa TPLF nama maqaansaa Faqqadaa Baay'isaa jedhamu bakka waboon jiru beekta beenu nu agarsiisi jechuun gammoojjii keessatti erga reebichaan dararanii booda qawwee isaarraa hiikkatanii jiraachuu maddeen gabaasa nuun gahaniin ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera qophiilee keenyaafan hordofam. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii keenya dambalii gabaabaa meetir baandii 25 fi kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Fincila guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruun dhabamni sirna isee dhiyaatu kan hubatte murni TPLF ummata Oromoo irratti qiyyaafatuun tarkaanfii faashistummaa fudhachuu itti fufuun Oromiyaa bakkoota hedduutti guyyoota muraasa dabran qofa lubbuu lammiilee Oromoo hedduu galaafateera. Addi bilisummaa Oromoo gocha hamminaa kana balaaleffachuun ajjechaa jumlaa lammiilee Oromoo irratti jabeessuu wayyaanee sochii xumura sirnichaa jabeessa malee hin dhaabu mata duree jedhuun ibsa baaseera. Kunooti itti dhiyaadha. ajjeechaa jumlaa lammiilee Oromoo irratti jabeessuun wayyaanee sochii xumura sirnichaa jabeessa malee hin dhaabu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Ajjeechaa jumlaa lammiilee Oromoo irratti jabeessuun wayyaanee sochii xumura sirnichaa irratti deemaa jiru jabeessa malee hin dhaabu. Diddaa fi mormii uummattoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa keessaa addattis warraaqsa xumura gabrummaa uummanni Oromoo irratti geggeessaa jiruun hundeen sirna bulchiinsa isaa karraafame murni wayyaanee aangoo humnaan qabatetti rarra'uuf saamicha jabaasee fi tarkaanfii faashistummaa akka falamaa itti fudhatee hojiirra oolchaa jiru itti fufaa akka jiru addunyaaf ifaadha.
ummanni Oromoo duula sirnichaa kanaan adda dureen itti xiyyeeffatamee guyyuu jumlaan duguuggamaa kan jiru ta'uu dalagaan hammeenyaa keessumaa guyyoota sadan dabranii ragaadha. Ummanni Oromoo humnoota mootummaa wayyaaneetiin ajjeefamuun waanuma waggoota 27 dabran itti fufiinsaan mudataa ture ta'us wayita jaleen sirnichaa OPDO'n waadaa kijibaan Oromoo sobaa jirtu kanatti golee Oromiyaa mara keessatti waraanni mootummaa lammiiletti dhukaase ajjeesuu fi madeessuu itti fufuun diinummaan mootummaan EPRDF TPLF OPDO ummata Oromoof qabu hammam akka gadi fagoo ta'e kan agarsiisu. Baha Oromiyaa hammarreessatti waraanni mootummaa wayyaanee lammiilee Oromoo duula liyyuu poolisii Sumaalee jalaa mooraa kaampitti baqatanitti dhukaasa roobsee hedduu ajjeesuu fi madeessuu akkasuma Baalee madda walaabutti magaalaa Hararetti Haramayaa cinatti kan argamtu ganda Baateettii fi Dirree Dhawaatti ajjeechaa fi madoonsuu kaneessaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu addunyaatu gurraa qaba. Kan hedduu kaneessaa ta'e garuu qeerroo Oromoo Dirree Dhawaatti ajjeefaman lama awwaaluuf ummata bahee irratti boombii humnoonni wayyaanee darbataniin balaan dhaqqabuu isaati. Ajjeechaa jumlaa waggoota sadan dabran keessa qofa raawwatan garii akka ragaatti yoo tuqne onkololeessa 2 bara 2016 Bishooftuu Horaarsadee irratti lammiilee 1,000 caalan. Onkololeessa 26 bara 2017 magaalaa Ambootti ilmaan Oromoo 10 muddee 10 bara 2017 Calanqootti lammiileen 15 akkasumas ammajjii 20 bara 2018 ammoo Waldayaatti namoonni 7 haala suukaneessaan waraanni wayyaanee dhukaasa itti roobse ajjeesuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Lammiileen liyyuu poolisiin dahatame ajjeefamaa bahan dhibbaan lakkaawamanii fi bakka adda addaattis ajjeefaman kana hin dabalatu. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa suukaneessaa raayyaan ittisaa fi humnoonni agaazii wayyaaneedhaan bobbaafaman Oromiyaa bakkoota adda addaatti lammiilee meeshaa maleeyyii irratti qiyyaafatuun ajjeesuu fi madeessuu itti fufaa jiran gadi jabeessee balaaleffata. Mootummaan wayyaanee qabsoo bilisummaa bilbilaa jiru gaaffii haqaa uummanni Oromoo dhiyeessaa jiruu fi warraaqsa qeerroo bilisummaan finiinaa jiru ukkaamsuun aangoorra bubbuluuf duguggaa sanyii jiinosaayidii uummata Oromoo irratti raawwataa jiruuf gaafatama jalaa kan hin baane ta'uu addi bilisummaa Oromoo irra deebiin hubachiisa. Hangaan mootummaan wayyaanee hundeen buqqa'ee sirni gaaffiilee uummattoota biyyattii hundaafuu deebisaa sirnaa laatu dhugoomutti ajjeechaan lammiilee fayyaaleeyyii irratti raawwatamu gonkumaa kan hin dhaabbanne ta'us hubachiisa. Waan ta'eef ilmaan saboota cunqurfamoo humnoota waraanaa fi tika mootummichaa keessa jiran wayyaaneen harka isaaniitiin ibidda qabaa jiraachuu hubatanii ummata Oromoo balaaf affeerurraa akka of qusatan akeekkachiisna. Keessumaa ilmaan Oromoo humnoota hidhattootaa fi caasaalee mootummichaa adda addaa keessaa bahuun qabsoo bilisummaa Oromootti makamaa jiran galateeffataa fi dinqisiifataa kanneen ammallee sirna sana jala jiran yeroon kun kan yakka lammii ofii irra gahu cal'isanii ilaalan odoon taane lubbuu dabartuun seenaa hin dabarre kan itti dalagan ta'uu hubachuun tarkaanfii boonsaa fudhachuudhaan ummata Oromoo cinaa akka dhaabbattan addi bilisummaa Oromoo ammas irra deebiin waamicha dhiyeessa. Maayirratti dhaabbileen siyaasaa jaarmiyoonni mirgoota namoomaa fi warreen haqaaf dhaabbattan hundi akkasumas hawaasni addunyaa duguuggaa sanyii sirni TPLF Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka caalatti jabeessanii fi tarkaanfii biyyattii fi naannichatti nagaa waaraa buusuuf taasifamu akka tumsanii fi bira dhaabbatan waamicha dhiyeessina. Barii jala dukkanni hammaataa akkuma jedhan mootummaan wayyaanee ajjeechaa suukaneessaa lammiilee Oromoo meeshaa maleeyyii irratti xiyyeeffate jabeessuun isaa guyyaan dhabama sirna bittaa isaa dhiyaachuu mirkaneessa. Warraaqsa finiinsuu fi qabsoo roga hundaa bal'ifataa fi jabeeffataa gabroomsatti xumura gochuuf dhalli Oromoo hundi dirqama lammummaa dacha dachaan akka bahatu addi bilisummaa Oromoo dhaamsa haaromsa. Kana mirkaneessuuf
addi bilisummaa Oromoo dirqama isaa hunda dachaan baatu akka jabeeffataa jiru ummata keenyaaf mirkaneessina. Gadaan gadaa xumuraa gabrummaati. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Gurraandhala 13 bara 2018. ولمني برقاو مملبي صرفة بلدي يا لا تبرومي أصوم بيني تومنا خلنا ينكي ولمني برقاو مملبي صرفة بلدي يا لا تبرومي أصوم بيني تومنا خلنا ينكي Apa keberumani badannya isenyu Hargota keberumah apa beragan Kali dibantu Dapeta bajar Warga muda Kali dikira warraaqsa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti guyyoota darbaniif gabaa lagachuu fi geejjiba dhaabuun geggeeffamaa ture gara fincilaattis tarkaanfachuun bakkoota hedduutti uummanni fi qeerroon hiriira bahuun dhaadannoolee wayyaanee balaaleffatanii fi adda bilisummaa Oromoo faarsan dhageessisaa ooluu gabaasaaleen nu dhaqqaban ifa godhu. warraaqsa fincila xumura gabrummaa lagannaa gabaa fi mormiidhaan guyyaa sadaffaafis itti fufuun geggeeffamee sirna wayyaanee raasaa jiru kanarratti gabaasaalee bakkoota adda addaatiin nu dhaqqaban ta'a kunooti. guutummaa Oromiyaa keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata bal'aa Oromootiin bifa ho'aa ta'een balbaluun sirna abbaa irree wayyaanee hundee raasaa jiraachuu gabaasaaleen sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jiran ifa godhu. Lagannaa gabaa guutummaa godinaalee Oromiyaa keessatti itti fufee adeemsifameen daandileen hundi cufamanii tajaajilli geejjibaas dhaabbachuu fi mormii guddaan dhaadannoolee mootummaa wayyaanee balaaleffatanii fi adda bilisummaa Oromoo leellisaniin guutame geggeeffamuus gabaasni nu ga'ee ifa godha. Kana irratti gabaasaa bakkoota adda addaatii arganne akka itti aanutti dhiyeessinaa nu faana bu'a. Odeessi Guraandhala 14 bara 2018 nu dhaqqabe akka ifa godhutti diddaa fi lagannaan gabaa guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru guyyaa sadaffaaf itti fufee geggeeffameera. Haaluma kanaan godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti warraaqsi fincila xumura gabrummaa diddaa fi lagannaan gabaa akkasumas mormiin sirna wayyaanee irratti adeemsifamu Guraandhala 14 bara 2018 kan itti fufe hoggaa ta'u poolisoonni Oromiyaas fincilatti makamuudhaan qeerroo bilisummaa Oromoo jajjabeessaa fi dhaadannoolee waboo fi abaa'oo faarsan dhageessisaa ooluutu ibsame. Akkasuma Wallagga Lixaa Ona Beegiitti hiriirri mormii jabaan kan adeemsifame yoo ta'u dhaadannoowwan adda addaa dhaga'amaa turuun ibsameera. Labsiin shororkeessitummaa qabsaa'ota Oromoo irraa haka'u Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Hidhamtoonni siyaasaa hundi haa hiikaman. Jeneraalonni TPLF Oromoo ajjeesan seeratti haa dhiyaatanii fi abaa'oon nu haa bulchu ka jedhan dhaadannoolee dhageessifaman keessaa garii ta'uu gabaasaaleen nu qaqqaban ni addeessu. Achuma dhiyaa Oromiyaa Ona Sayyoo fi magaalaa Dambidoolloottis Guraandhala 14 bara 2018 warraaqsi fincila xumura gabrummaa diddaan gabaa fi hiriirri mormiin itti fufiinsaan kan finiine si'a ta'u kana malees godina Qelleen Wallaggaa kanneen akka Anfilloo, Sayyoo, Dullii, Ashii, Garjeedaa, Gabaaroobii, Jimmaa Horroo, Qaaqee, Machaaraa fi kan kana fakkaatan keessatti fincilli xumura gabrummaa itti fufuun gabaafameera. Godina Baalee Madda Walaabuu, Roobee fi bakkoota hedduuttis diddaan gabaa kan geggeeffame yoo ta'u qeerroon hiriira ba'uudhaan gartuu TPLF balaaleffataa oole. Uummanni sabboontota poolisii Oromiyaa isaan waliin dhaabbatan galateeffataa waraanni wayyaanee Oromiyaa keessaa guutummaatti akka ba'u
mirgi abbaa biyyummaa Oromoo akka dhugoomuu fi kallachi qabsoo isaanii abaa'oo ta'uu ibsuun godinicha warraaqsaan raasuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ifa godhaniiru. Odeessa jiddugaleessa Oromiyaatiin dhaqqabeen ammoo warraaqsi fincila xumura gabrummaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti itti fufiinsaan adeemsifamuun qeerroon bilisummaa dhaadannoolee wayyaanee balaaleffatanii fi dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo faarsan dhageessisaa turuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoof himaniiru. Wayyaanee jalattiin bullu abbaan biyyaa Oromoodha, abbaan biyyaa qeerroodha, abaa'oon nu haa bulchuu, hidhamtoonni siyaasaa hundi haa lakkifaman, yakkamtoonni ilmaan Oromoo ficcisiisan aanuuf gaafatamanii, somni ammaan booda qabsoo keenyarraa duubatti nu hin deebisu kan jedhuu fi kan kana fakkaatan dhageessisaa oolan. Humnoonni poolisii Oromiyaas fincilatti makamuun uummataa fi qeerroo Oromoo faana hiriiranii akka mormii geggeessaa turan maddeen ibsaniiru. Kun kanaan odoo jiru magaalaa Adaamaatti simannaa obbo Baqqalaa Garbaaf taasisuuf kan walitti qabaman ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaawaman dirree kubbaa Adaamaa kan obbo Baqqalaan faa haasawaa itti godhan alaabaa adda bilisummaa Oromootiin guutanii ooluu fi fannisanii ittiin dhiichisaa abaa'oo fi waboo faarsaa ooluun ibsameera. Sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa kun godinaalee Harargee, Baalee fi Jimmaa bakkoota hedduutti akkasumas Finfinnee fi magaalaa naannawaa Finfinneetti argaman keessattis jabinaan geggeeffamaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u, lagannaa gabaa fi geejjibaatiin ala manneen barnootaas cufamanii ooluurraa sirni abbaa irree wayyaanee muddaa hamaa keessa jiraachuu gabaasaaleen nu qaqqabaa jiran ni addeessu. Keessumaa godina Jimmaatti qabeenya diinaa fi jala fiigdota isaanii irratti tarkaanfiin kan fudhatame yoo ta'u, humni faashistiis dhukaasa roobsuun lammiilee irratti yakka raawwatu gabaasaaleen ba'an ifa godhu. Godina Arsiitti fincilli xumura gabrummaa kan balbele yoo ta'u, qeerroo fi uummanni alaabaa wayyaanee kan federaalaa jedhamuu fi kan oppiidiyoo buusanii kan abaa'oo fannisuun ibsameera. Guraandhala 14 bara 2018 godina Arsii naannoo Itayyaatti hiriira magaalaa Loodeetti adeemsifame wal qabatee dhukaasa humnoonni wayyaanee uummata irratti bananiin namoonni 17 miidhamuun hospitaala seenuun himameera. Kanaan wal qabatees qeerroon onoota Saguree, Xiyyoo, Itayyaa fi Zuwaay dugdaatti hiriira bahuudhaan yakka humnoonni wayyaanee raawwatan kana balaaleffatanii warraaqsa isaanii itti fufaniiru. Hiriira Zuwaay dugdaatti taheen lubbuun nama tokko humnoota wayyaanee yoo galaafatamtu namoonni 3 kabiroo ammoo miidhaan irra gaheera. Naannichatti lagannaan gabaa fi fincilli ittuma fufee jiraachuu odeessinu ga'e ni hubachiisa. Oromiyaa bakkoota hedduutti fincilli lagannaa gabaa fi uggura geejjibaan eegale kun gara warraaqsa fincila xumura gabrummaatti itti fufiinsaan adeemsifamuutti ce'ee sirna bittaa gabrummaa mootummaa IPRDF TPLF'n durfamtuutti akka xumura godhu hoogganni qeerroo bilisummaa ibsa guraandhala 14 bara 2018 baaseen waamicha dhiyeesseera. Dhaggeeffattoota keenya warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa keessaa kan gabaa lagannaa fi tajaajila geejjibaa dhaabuun eegaluudhaan fincila xumura gabrummaa waliigalaatti tarkaanfate kana ilaalchisuun gabaasaalee nu dhaqqaban biroo sagantaa keenya itti aanuun dhiyeessinaa. Kanarraa kanumaan gudunfineerra. Anayyaantuu Bulchaatii Nagaatti. Gamsa dan ijaru kita walim sama, abis aku
inni kan kubbisee yoo lafaa waggeessan biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bidirummaa eeggan gaati sangaa gaati sangaa gaati sangaa gaati sangaa gaati Otomani dajaratti gamoota'e wadaroona bu'aa kabisa wadaroona bu'aa kabisa ilaamanni daa'isaanii lafa jalaan gamtaan marmachuu qabaata qabdoo Oromoo qabaata otomani daa Oromoo gadi qabeen baramaa bofa gadhiisan ture waan odeessan goosan ture hidhaa bajjeechan Oromoo gadi hin qabu bakka seensan arguu jajjabee warra dhiiga Oromoo Sirfina keessa keenya madaa Ijjiimi maali mormaa ragadaa Dhumee sirfina keessa keenya madaa Ijjiimi maali mormaa ragadaa Saati sangaa saati sangaa saati Saati sangaa saati sangaa saati Dandai male, dimmi sabana marra bisu barmata giya, yo duanu ekaranga tiya. Barmato dago, sini daya barmato dago, sini daya barmato dago. Yo dua male, mana ida tina mani barmato dago, ibar bukit juga dago. Asiking kabu manida Grimni injiru te sum injiru da pida Kana wallale yariyo bani falmata Sabao fi masaro kugenu bilasan Tumne sirvina kesi kenya mada Iji mimani boy maragada Tumne sirvina kesi kenya mada Iji mimani boy maragada Saati sangka Saati sangka Saati sangka Saati sangka Saati Farmata dia Sidaya farmata dia Sidaya farmata dia Dandai male Dimmi sabana marra bisu farmata dia Yo duanu ekaranga dia Farmato dago Sidaya farmato dago Sidaya farmato dago Yo dua male mana iya tina mani farmato dago ibar bukit juga dago Asiking kabu manida Grimni injiru te sum injiru da pida Kana wallale yariyo bani farmata Sabao fiti masaro kugenu bilasan Tumne sirvina kesi kenya mada Ijjiimi maali mormaa ragada Tumne sirvina kesi kenya mada Ijjiimi maali mormaa ragada Saati sangaa saati sangaa saati dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Haala diddaa gabaa fi lagannaa geejjibaa akkasumas hiriira mormii Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan waahilli keenya jaalfatan saa'ilu bakkoota garaagaraatii gaafa guyyaa gurraandhala 14 bara 2018 dargaggoota haasofsiise akka itti aanutti wal duraa duubaan dhiyeessina. Yaada warraaqsa fincila xumura gabrummaa walisotti geggeeffame irratti qeerroon Oromoo sagalee bilisummaa Oromoof laateen eegalla itti dhiyaadha.
dargaggoo obsaa dhugumaa laga xaafoorraa haala naannoorra jiru nu ibsuudhaaf sarara irratti nu argamuu keetiif dursinee galatoomi jenna. Guyyaa kaleessaa sirni gabaa lagannaa magaalaa laga xaafoo naannoo Finfinneetti geggeeffameera wanna jedhamutu jira. Mee oolmaa guyyaa kaleessaatii fi har'aa maal akka fakkaatu dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsita? Oolmanni guyyaa kalee kaaroo kaasanii mutaate oolmanni guyyaa kaleessa haala bareedaa haala tokkummaa haala wallageettiitiin haala oofsha qabuun haala wannitiin haala bakka bifa bareedaadha bifa tokkummaa bifa wallageettiitiin oole guyyaa kaleedha. Ka'arraatillee halkaleedhaatillee kaafuu taatu haaluma sanii wanni gabayaa wanni dhufaa seenaan jiru wanni bahaan jiru. Guyyaa har'aa yoo ta'u taate immoo mana barumsaatillee yoo ta'u taate manni barumsaa ifumaaf dawwalee naannoo Hayaat Addabaabaayii gamoo marii gaamtuu baadiyyaa kana tas deebisee magganaanya deebisee yaa'u hin manni barumsaatillee hin baramne hin barsiifne jechuun ni danda'ama har'a guyyaa har'aa. Haalli sochii magaalaa keessaa bituuf gurguruu akkasumas immoo geejjibaan maalii fi lagi xaafoo magaalaa Finfinnee ta'anii umtuun jiru jechuudha. Waa takka hin jiru kun waa takka hin jiru. Gurgurtaan hin jiru bittaan hin jiru waa takka namni hin jiru manuma olee kamanaabee hin jiru namni manuma olee harma tokkummaa bifa tokkuma qabuun bakka Oromiyaa guutuu keessatti haaluma wal fakkaatuun gaggeeffame jechuudha. Egaa amma karaa laga xaafootiin Finfinneetti wanneen darbanu jiru inni kun gara Finfinneetti umtuun dabarre jechuudha. Inga barre wanni takka hin jiru daangaa Oromiyaa irraa dabree inumaa karaa wanni sochiin Oromiyaa keessa dabree karaa naannoo Finfinneetti dhiyaattu Finfinnumaa ta'ee karaa Oromiyaatti dhiyaattu kana irratti naannoo Finfinnee kana irratti wanni gaggeeffamee hin jiru kan Oromiyaa fi naannoo Finfinnee dhiisi. Egaa amma jireenyi Finfinnee kan inni hundaa'e Oromiyaadhaa fi naannota kibbaati wanti irraa nyaannis dhufu wanti adda addaa seenu. Egaa wanti tarii har'aa bakka daldaloonni qabanu guyyaa tokko guyyaa lama caalaa tarii waan oolu hin turu. Yoo tarii akka kanaan jedhe magaalaan Finfinnee maal ta'uudhaaf deemti uummanni achi keessa jiru yeroo itti tilmaamtu? Yeroo inni jaalatanii osoo ta'in yoo naannoo irraa kan seeniin qata'u taate Oromiyaa irraa kan seeniin qata'u taate kibba irraa illee kan seeniin qata'u taate jaalatanii osoo ta'in dirqamni isaan godhee namni rakkate yoo rakkate namni waan hin goone qabu dirqama uummata Oromoo cinaa dhaabbachuu isaanii dirqama jeetii yaada. Jaalatanii osoo ta'in. Egaa qeerroonii fi uummanni Oromoo fincila inni geggeessaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa nuufaa hiikamanuudha. Hidhamtoonni siyaasaa kun immoo warreen lakkoofsaan tuqaman haa jennu malee waggaa 26 kana guutuu Oromoon hidhamaa jira. Inni kaan duutittis itti murteeffamee warreen du'a eeggataa jirantu jiru shamarran dabalatanii. Haa ta'uuti jara kana keessaa warra ijoo ta'an Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa dabalatee waa'illootan isaanii galgala kana gadhiisaniiru. Mee isa kanarratti miirruu uummataa maal fakkaata? Kanarratti isaan gallaksanii jiranii injifannoon uummata Oromoo bakka Oromoo uummanni qeerroon uummata Oromoo injifattee jirti. Haala tokkummaa qabu injifatanii gallaksanii haala sa'a kanaa irratti gaddaasanii ammallee immoo hafeef itti fufaa qabsoon illee itti fufaa qeerroolleen itti fufti malee iddoo wanni deebisaa hin jiru. Namoonni tokko yaada kaasanuu namoota hidhaman hiiksisuu cinaatti kaayyoo isaan hidhaman sanaa hidhamee jira isa kana hiikkachuudhaaf qabsoofnaa jedhu ati maal jetta? Aligaa akka siggatti uummanni waan uummataaf jedhee waan biyya jiruu waan qabsaa'aa jiru jecha uummataa fi biyya isaaniitiin mirga abbaa biyyummaatiif waan ta'eef jecha uummanni isaan ibsee garuu kaafallee waan jiruuf jecha saniifillee qabsoon itti fufaa wanni duruu deebisuun jiruun jira akka qeerroo tokkotti. Mee dhumarratti qeerroo qabsoorra jiru kana dabalatee ilmaan Oromoo biyya alaa jiranuuf dhaamsatti qabdu ni jiraa?
Ummaa qeeroo kabiyya keessatti illee qeeroon kabiyya keessatti dhagaadhaa fi uleedhaan qawwee itti biroo waan dhaabbachaa jiru jecha ammallee bifuma kanaan itti fufuu qabaa itti jabaatanii itti hafufanii kaalaa jirullee ammoo haala tokkummaa qabuun qeeroo jala hiriiranii wal cinaa dhaabbatanii haala qeeroon jiru kana qabsoon uummata Oromoo akka galma geessu irratti walii galanii fincila diddaa gabrummaa akkasumas kana irraa qaban lafaan ga'uudhaan jira. Dargaggoo Obsaa Dhugumaa Laga Xaafoorraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebinee galatoomi jenna. Dargaggoo Irranaa Caalaa godina Kibbaa Lixaa Shawarraa magaalaa Walisoo mee haalli waan magaalaa Walisoo adda keessa oolte maal fakkaata? Walumaan godina Shawaa Kibbaa Lixaa keessa oolee ajaa'ibsiisaa kan turedha. Ganama sa'a lamarraa eegaluun hiriira dhaadannoo gurguddaa dhageettaa turedha. Achuma isaanii itti qaxxaamee fi falmataan haqaa Tasfaayiliidhaan guyyaa dhaleessaa mana hidhaa wayyaanirraa kan galakkifame yogguu ta'u guyyaa dargaggoonni ijaaramuudhaan jiraattonni magaalattii akkasumas namoonni naannoo sanaa godinaalee naannoo sanaa jala jiran martinuu isa simachuudhaaf kan ba'an yogguu ta'u haala ajaa'ibsiisaadhaan iddoo deemee godinicha keessaa yookaan immoo magaalaa Walisoo keessatti simannaa ajaa'ibsiisaa kan godhame akka yeroo ammaatti illee qeerroon qarreen jaarsi biyyaa manguddoonni hundumtuu dhaadannoo isaaniitii fi haala ajaa'ibsiisaadhaan simannaa sana wal qabate mormii isaaniis kan naggeessan jechuudha. Mee egaa simannaa sana irratti guyyoota lamman kanaaf magaalattii keessatti sochiin lagannaa gabaa geggeeffameera. Inni kun immoo magaalaa Walisoo adda kan godhu fincilli taasifameera guyyaa jalqabaa irratti. Guyyaa lammaffaa irratti maaltu ture? Hiikamuu isaatii wajjin immoo miirri wal qabatee ammatti kaasaa jirtu kana keessatti dhaadannooleen uummanni naannoo sanaa qabatee bahe maal fakkaata? Mee walumaa gala isaanii Egaa guyyaa jalqabaa godina kanarraa haala jiru uummarra kan gabaasne yogguu ta'u guyyaa lammarratti akka guyyaa jalqabaa sana poolisoonni naannoos ta'e qaamni biraan kan gidduu hin galle yogguu ta'u ganama sa'aatii lamarraa ka'uudhaan hanga sa'aatii jaatti qeerroon magaalichaa dhaadannoo gurguddaa dhageessisee fi kana booddee wayyaaneen bulchuu nuni qaama qabsoo Oromoo kan ta'e qaama bilisummaa Oromoo akkasumas qabsaa'ota Oromoo kan amma gurguramanii mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran buluu qabna jedhu ture. Kanaan wal qabatee guyyaan kaleessaa baay'ee guyyaa injifannoodha. Guyyaa ajaa'ibsiisaa kan turedha jechuudha akka godinichaatti ta'e akka magaalichaatti. Bifa nagaadhaan kan raawwate yogguu ta'u naannoo sa'aatii 6 walakkaa irratti jaaroliin biyyaa bahuudhaan namoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kana daangessan akkasumas namoonni qaama kanaan morman kan dhiibaman nurraa kan jedhuun eebba isaaniitiin eebba maangudootiin qeerroon kan eebbifamee gadi lakkifame ture. Sana booddee qeerroon magaalaa keessa naanna'uun dhaadannoo jechaa dhageessuudhaan ammatti dhaloonni siyaasaa warra amma hiikaman jedhamanii murtaa'an kana qofa odoo hin taane baroota mootummaa ce'umsaatii kaasee haga ammaatti qabsaa'onni Oromoo bilfamaa jiran martinuu haga hidhaadhaa gadi lakkifamanitti qabsoon keenya itti fufa kan jedhu dhaadannoolee gurguddaa dhageessisan ture jechuudha. Kan
kanumarra wal qabate guyyaa rakkoo rakkin tokko utuu mudatin qabsoon kun itti oolee jechuudha. Dhaadannooleen achirratti dhageessifaman kun maal fa'i meemmee keessaa waan nu ibsitu qabdaa? Dhaadannoolee dhageessaa turan keessaati kan isaan jechaa turanii wayyaanee mataadhaasaa biyya keenya keessaa firoon ciree qabee kibaasaa ka jedhu keessa ture. Abbaan biyya Oromoodha kan jedhu asuma kanaan kan keessa turedha. Biyya keenya bulchuu kan danda'u nuti abbaa biyyaadhaanumadha. Biyya keenya irratti kan aangoo qabu kan jedhu keessa ture. Akkasuma kanallee daandii jaanee kan jedhu keessa ture jechuudha. Egaa atiyyuu kaasteettaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoodha. Waggaa 26 guutuudha kan hidhamaa jiranuu kanneen duutitti murteeffamee har'a du'aa eeggachaa jiranuu jiru. Isaan kanaafis ni qabsoofnaa jedheera uummanni. Qaamni bulchiisaa isin gidduutti argamee gaaffii keessaniif deebii ni kennina wanna jedhe qabaa maaliif kana kaasaa bulchiisni haaromsa booda yaada uummataa fudhateera wanni jedhamu bakka bakkatti waan jiruuf isa kan adda baafachuuf. Kan baay'ee nama gaddisiisu qaamni bulchiinsaa godinichaas ta'e magaalicha oomaa tokko illee gadi ba'ee kan sagalee dargaggoota kanaas ta'e qeerroo qarree Oromoo dhaggeessate turre. Hayyuu malee qeerroon akkana jechaa ture kan magaalicha bulchu magaalaa Walisoo jechuudha maraataadha kan godinicha bulchu raataadha akka jedhuun dhaabbanni isaa dhageessaa turedha. Kanaan wal qabatees immoo wantoota tokko tokko kan nama gaddisiisuun gadi ba'anillee kan dhaggeeffanne ture. Kanaan wal qabatee qaamni xiqqoo kan namatti tolu qaamni poolisiidha biyyaa kanaan mana boottaa jedhamutti dhufuudhaan kan guyyaa wucata darbee uumamellee dogoggoraanii naamusa qeerroon gaggeesseen qabsoo karaa nagaas ta'ee qabsoo fincila xumura garbummaa kanarratti xumura akka godhuuf qaamni kamiyyuu kan dura dhaabbanne ta'uu ifama of gaafachiisee jira jechuudha. Qeerroon kanarraan kan ka'e injifannoo guddaa waggoota 20 kana keessatti keessa darbe sabni kun gara xumuraatti kadeemu kan argisiisu kallattii qabsoo kanaa galmaan gahuuf kadeemu kan ta'e kan argisiisu ture jechuudha. Dhumarratti dhaamsa dabarfachuu qabdaa uummata Oromootiif. Dhumarratti dhaamsan dabarfachuu barbaadu haalli amma qabsoon Oromoo irra ga'e kun haala baay'ee bareedaa fi cululuqaa kan ta'e waan ta'eef qaamni kamiyyuu ilmaan Oromoo amma lagaanee gandaa kamiin osoo waliin qooddiin qabsoo Oromoo duukaa jiruudhaan xumura fincila xumura gabrummaa kanaaf itti gochuudhaaf ilmaan Oromoo martinuu qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbachuudhaan bilisummaa keenya gonfachuudhaaf kallattii hundumaan kan finiinsinu akka ta'uuf akkasumas nuti qabsaa'onni keenya hedduun yuunivarsiitii irraa kan dhuman kan ta'an yoo ta'u keessumatti immoo ammallee qabsoo kana galmaan gahuudhaaf qabsaa'onni kanneen akka injiinar Massanaa Bareefaa kanneen akka Olbaanaa Leellisaa fa'aa akkasumas illee kanneen eessa buuteen isaanii dhabame marti hunoo iddoo isaan jiran baramee hanga hidhaadhaa lakkifamanitti ilmaan Oromoo martinuu akkuma ammaa kanaan qabsoo kana akka finiinsan tokkummaadhaan akka dhaabbatan ergaa kun dabarsan. Dargaggoo Irranaa Caalaa godina Shawaa Kibba Lixaa Walisorraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomi siin jenna. Baranogo ni miyada, baranogo ni miyada. Dargaggoo Dabalaa Dhugumaa godina Wallagga Bahaa Naqamteerraa haala naannoo irra jiru mee maal akka fakkaatu dhaggeeffattoota keenyaaf nuu ibsita? Amma yaa sochii kaleessa darban walumaa fakkaatu tokko maaliif akka paartii progressiivii isaa maaliif akka ta'e walumaa duukaa kan olompiik ala deemaru. Kurimmoo tokkoffaa warrooti hidhaan jiran akka hiikamanidha. Lammaffaa immoo uummanni tokkummaa isaaniitti ibsaa jira. Kanammoo akka dhibaanteessisaa jiraatan amtees gaaffiin ishee gaggaafataman jiru bulchiinsa magaalaa bulchiinsa ammatees
kan deebisanii qabu kan deebisanii qabu kan ofiisaa immoo virus yeroo inni gaafa gaafa qophaa deebi'ee yeroo jira jechuun ko warri fayyadaman kan jiru gaafii mataa ture malis godhee deebii kan hanga isaa deebisaa jira kana ture gaafii wantoonni tokko Mega sirna gabaa lagannaa guyyaa jalqabaatii qabee haala jiru keessattuu guyyaa lammataa irratti naqamte hiriira nagaatiin kan jalqabumarraa qabee haala jiru keessummeessaa turte magaalaan naqamte kan mul'achaa tures inni galgala kaleessaa immoo xiqqoo adda ture waan jedhamutu jira maaltu adda isa godha kaleessa galgala dabala. Ini kan galgala kan bisa godhu arrattidha kan beellama qaban jedhame gasii odeeffannoon bakkee kana keessa jiru fi utuu beellamni sun hin gahinni hidhamtoonni keenya hangi tokko bakka lagarbaa dabalatee hangi tokko hiikamuu isaanii baay'ee gammadanii lammaffaa gammachuun isaanii kun isa ganaa fi tureetti gara fuulduraatti ilaalamaa tureetu duftee gadi ta'e isa gammachuudha kan hundumtuu jaarsaaf ijoollee hundumtuu maalatti kun asii ta'e inni beeku kanaaf gammachuma hundumaa ture. Kanatu adda isa godhata du'arra. Egaa akkuma beekamu hidhamtoonni siyaasaa waggaa 26 kana guutuu hidhamaa jiru hidhamtoota sana keessa immoo kanneen duutitti murteeffamee jira kanneen mana hidhaatti murtii irratti du'an jiru fakkeenyaaf kan akka Tasfaa'uun Camadaa godina Wallagga Bahaa irraa kan achitti awwaalame jechuudha. Eddasiis ijoollonni baay'een hiriira kana bahanii dhumaa jiru. Gaaffiin uummata kana hidhamtoota siyaasaa kana duwwaa hiikuudha moo waan itti fufiinsaan mirgoota hafan itti gaafachuudhaaf deemanudha akkatti keessaa hirmaachaa jirtutti. Kun waa'ee gawaatee qabalee hidhamtoota siyaasaa irra kan qofaa miti gara fuuldurattis maal abbaa biyyummaa keessatti socho'u uummanni kan hidhame boora jedhamuu danda'atee fi waan mootummaan kun godhuun amma cara gammadame kun boora deebi'ee gadda danda'a waan adda ta'e beekamu gadi ta'e kana duukaa mara lammanuu ta'etti dhumaa jiru maaliif uummanni nyaata biyyummaa isaatiin barbaadu lammaffaa waa wanta warrafi tokko gurgurati ta'e gatii keessa galii jiruuf laafate kun waan isa dhaabbisu akka hirmaannaa kootti yeroo ammaa kana tuuti karaa deemtuutanii kanan si argadhe dargaggoonnis walitti qabamaa jiru naan jette mee gara kamitti deemaa jirtu maal gochuudhaaf deemaa jirtu dabala. Nama andi gara naannoo boordii irraa gadi bu'aa jira gara boordii irraatti gara marfata tokkoffaa lammaffaa gara giddu galeessa magaalichaatti kan adeemaa jiru. Kun immoo sababni isaa amma har'a kan hidhaman namoonni baay'een hiikamaa jiru gadi ta'e gammachuu isaanii dabalata. Gammaduuf uummanni walitti qabamaa kan jiru. Ijoolleen irratti hirmaachuuf gara sana deemaa jira nama gara marfata tokkoffaa lammaffaa uummanni lubbuu gara sanatti walitti qabamuuf deemaa jira. Dargaggoo Dabalaa Dhugumaa godina Wallagga Bahaa Naqamteerraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomtiin jenna. Keessatti galatooma. Dunia galana bule nurra godana gota komaka gari du jurarra jal kada ta gota jawata bijele jamoro vale rawa ko butu kamsera warki tu bantu jurana ditu bantu dira dangitu gota kalesa tambal mambara dera makka minda gandare majananu nalagana laguma toma tinto dira tiballe sale male tola mile gindira to begi dudu bakke takka daga tindira takka daga tindiro takka daga tindiro paranomo niniada irariko niniada paranomo niniada dariko niniada galanya tu galano toga la jawe male gara malya dutida toga la jawe male tontaina fem katani dalani to miya elambatu wanta zaraya dani parro darbe dubatu
naka hirbadare bela enya de male to na darbe bismiti beka ndira de male barane ga de male gala buta galani le joda galara samamna magarani talo saka tubata yara tuda chanta una pagoda virati lammi ko sababona tomni le dukanta urapi buda virati rabbi buda virati egan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiinaadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha injifannoo ummata oromoof.